namoota gocha sarraa godhan tokko kaseeraa dhiyaatin jiru. Poolisii Oromiyaa toora nama torba kanaatu hadu'a. Dheertuu tanaafi bakka irratti amma ollaa jiran bakka lolirratti godhamaa jiru biyya dheertuu tanarratti bakka alaabaa dhaabanis ta'an alaabaa san kan dhaaban bubbulanii jiran osoo alaabaa uummanni itti himu jiruuti dhaaban egaa alaabaa dhaaban booda amma lolli kunis kan dura deemaa ture fi sun uummata irratti kan amma egaa waraana isaan fidanillee kan booda waraana fidanillee isaan bakka kanatti alaabaa dhaabanii bakka kanatti lolli araddaa biyyoo dheertuu tanaaf tamaami daarimuu aanaa jennu kan isaan nuti isan kan. Kan ammaan tana deemu jiru kan maqaa Harargee jiruudhaan jedhanii darban kunis miidhaa uummataa keenyaa kanarra ija nu daachiisuudhaaf ta'u jirti. Hawaasa keenya keessa gakkutanii warratti gakkutamee jirutu jira. Kana ammoo Somaaliin itti fayyadamteeti kana akka hawaasa jidduutti hawaasa tokko jidduutti hogguu akkana gargar gamana qicame. Itti jiru kana fayyadamaniiti Somaalonni intarestii qaban ta duraan lafaa qaban kana haalaan itti dhimma ba'aa jira. Hawajamtoota daawwattoota keenya akka mirtana gaafa yaadhaa kun barkoo miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana laayik share sabskiraayib godhaa isin jenna. Akkuma beekamu miidiyaan kun guyyaarraa gartee sagantaa adda addaa qabatee dhimmoota kan barbaachisoo ta'an irratti sagantaa garaagaraa isin dhiyeessa. Akkuma beekamu uummanni keenya kan Harargeedhaa yeroo hedduudhaaf rakkoo daangaatiif saaxilamaa turan. Gaafa jijjiiramaa san uummanni keenya naannoo Somaalee irratti walitti bu'iinsa uummata Oromootii fi Somaalee jidduu godhameen jijjigaa fi naannoo Somaalee bakka adda addaa irraa namni hedduun toora miiliyoonaan lakkaa'amu buqqaanii qe'ee isaanii gallakkisanii qabeenya isaanii dhabanii gariin lubbuun isaanii wareegamtee gariin jiruu fi jireenya isaanii dhabanii gariin ilmaan dhabanii kun qaamaa hir'atanii kun madaawanii buqqaanii gama Oromiyaa godaanuuf dirqamanii turan jechuudha. Uummanni keenya kun eega buqqaanii dhufanii qe'ee isaaniirra faca'anii bakka adda addaatti aanota irra raabsamanii magaalota irra raabsamanii godina addaa naannoo Finfinnee kana raabsamanii bakka adda addaatti faca'anii uummanni kun maatiin isaanii faca'atee kan jiran jechuudha hanga ammaatu. Uummanni isaan bakka takka qubatanii sirnaan kan gartee ibdandanii jiraatan hin jiran. Uummanni sun bakka isaan jiranitti manni isaan ijaaramee yeroo sanitti jalaa gubbaan qorqorroodha. Mana san keessa jiranii mana san keessatti qabbanteefitti guyyaa awwaa fixaa halkan qabbanaa fixaa jechuudha uummata san. Daa'imman isaanii bakka itti baratan hin qabanii mana caliigaa hin qabanii bishaan hin qabanii dhaabbata fayyaadhaa bakka itti wallaansa fayyaa hin qabanii uummanni sun rakkoo hamtuu keessa jiranii jechuudha hanga ammaatti. Uummata sana soo akkasii jiranii ammaan tanaas walitti bu'iinsa kanaan rakkoon daangaadhaatu hin dhaabbanne jechuudha. Ammaan tana haareetti wanti taatee uummata keenya kanaa fi uummata obboleeyyan keenya uummata Somaaliitii wajjin walitti bu'iinsi aanaa cidhaasanitti torbaan dabre kanaa fi ji'oota dabran duraas itti jira jechuudha walitti bu'iinsi mudate. Walitti bu'iinsa kanaan qabeenyaa fi lubbuun namaas dubbatu jira. Kanarraa dubbannaa jechuudha araan tana. Wanni kun ka'umsisaa maali? Maalirraa ka'ee kaayyoon maali? Waan kana harki duuba jiru hoo? Furmaanni uumaatu ta'uu mala. Qaamni furmaataa hoo eenyu waan jirutti xiyyeeffannee irraa dubbannaa jechuudha takka lameennee. Akkuma beekamu uummata keenyaa fi uummanni Oromoo Somaalee yeroo dheertuudhaaf obbolummaadhaan wajjin turanii uummannummaa walitti bu'u kunu irra guddaan uummata Oromoo fi Oromootu walitti bu'u jira. Kun gammuramee naannoo Somaaliyaatti bulee kun naannoo Oromiyaatti bulee walitti bu'u jiranii uummata kana jidduutti nagaa buusuun dirqama jechuudha. Kanarraa harki kana duuba jiru maali jennee gaaffii tana guukaafnu walitti bu'iinsa kana walitti bu'iinsa uummataa qulqulluudhaan miti jechuudha. Walitti bu'iinsa warra siyaasaa kan naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaaliyaati jechuudha. Siyaasaadhaaf jecha walitti bu'iinsa uummataa uumanii tirfii irraa harkatanii fi saniitiif lubbuu namaatiin taphatanii jechuudha uummata walitti buusanii. Naannoon Somaalee godina gama gartee caansanii uummata daangessu kanatti aanaa haaraa hundeessitee araddaalee naannoo Oromiyaa itti dabaltee jechuudha. Aanaa daarimuu jettee. Aanaalee kana jala araddaaleen galan keessaa araddaalee Oromiyaatu jira jechuudha. Araddaalee caansanii jala turan Oromiyaa irra bulan. Kanaatu walitti bu'iinsa uumee uummanni qabeenya isaanii walirraa saamaa lubbuu walii wal galaafachaa jiran jechuudha hanga ammaa. Walitti bu'iinsa kana uummanni takkara lama yeroo hedduu iyyachaa jiranii iyyannaa isaanii kana nam tokko bulchiinsi aanaatis bulchiinsi godinaatis bulchiinsi Oromiyaatis deebisa takkan kennu jechuudha. Eega uummanni walitti bu'anii walitti bu'iinsaa lubbuun namaa baddee qabeenyi barbadaa'ee uummanni kun jiruu fi jireenya dhaban booda poolisiin Oromiyaa boodara dheeyxee sanuu ayyan harkan ijanii uummanni kophaa isaa lola san keessatti miidhamaa jiran jechuudha. Uummanni kun ammaa duraas viidiyoo deemu harkitanii turtanii namni guddaan abbaan keenya yeroo waywaatu akkas waywaachaa osoo jiru osoo harkanii nam tokko dirmateef hin jiru jechuudha. Qaamni bulchiinsaa kachi jiru
innaawaa gartee iyyannaa uummataa tana dhagahuu dhiisii akka ukkaamsamuu godhamu jira jechuudha. Suuraa takka viidiyoon takka wali takka gartee waa'ee lola saniitii waa'ee ajjechaa sanii takkaan si tabaate hin jirtu. Takka baatee nam tokko talaqabde hin jirtu. Kun hundi maaliif godhama? Ukkaamsanii irra ta'anii maqaan isaan akkas godhanii maali? Yeroo ammaa kanatti biyya ka bulchuu jiru ilma Oromooti, sirna Oromootu bulchuu jira. Kanaaf Oromoon dubbachuu hin qabu, obsu qabnaa waan jiru jechuudha. Kana gaa wanni deemu jiru. Akkamitti namni sirna Oromootii sirna abbaa fedhe yoo ta'es nama lubbuun wareegamu jirtu osoo uummanni miidhamu jirtu osoo uummanni miidhamu osoo gartee qeerraa uummanni buqqa'u osoo qabeenyi uummataa barbadaa'u osoo ijoollee akkatti baratu dhabdee maatiin ala bulaa jirtu sirna Oromooti jedhamee nageenyi uummataa kun eegamuu dhaba. Gaafiyyattuu nama akkasitti uumaa jechuudha. Poolisiin milishaan qaamonni nageenyaa kan silaa uummanni kun gibira kafalee akka nageenya isaanii eeganiif gibira kafalu tokkoon isaanii dhaqanii uummata kana nageenya isaanii kan nutti hin jiraniif jechuudha. Sanbira kutaniitu uummata gartee waan kana himatu rakkootan himatu qaama biraatu sun keessa jira. Isin qaama biraatu si wajjin jira jedhanii uummata hidhanii uummata cunqursaa jiran jechuudha. Nama feesbuuk irratti waa'ee sanii tokko maxxansee namoota sodaachisaa fi doorsa adda addaatti itti duulanii hanga ammaatti akka godinaatti jiran mari'atanii namoota xamadanii raadikaala keessa galchanii taa'u jiranii jira jechuudha. Namoota feesbuuk irratti namoota wareegaman dubbataniif. Torbaan dabre kana poolisii Oromiyaa qofarraa toora nama torbaati maaltu wareegame. Uummata irraa lakkoofsaan olii beekamu hin jiru. Nama hedduu wareegame. Kana hunda namni gabaasee namni dubbatu tokkoon isaanii hin jiru. Tokko dhimma kun isaan ilaallatu. Kanaaf dhimma kana irratti uummanni keenya akka uummataatti caljee taa'ee ilaaluu hin qabu. Sagalee uummata kanaa ta'uu qaba. Uummata kanaaf dhimmamee dubbachuu qaba waan jiruuf mee yaada jiraattotaa kanas dhageeffadhaadha. Waan kana qabatama jiru yaada jiraattota ciraa akka dubbisne dhageeffadhaa. Haalli jiru gaa wanna kun haala kompileeksidha baay'ee addaadha. Amantaa siyaasaatii akkaataa hedduu bakka kana jira. Kanarratti immoo gaa waan kana guddaa gara mootummaa naannoo Oromiyaa kana kan mul'atu. Dhimmoota haala nageenya naannoo sanii eeguu gantaa dargummaadhaati. Talisummaa hamaatu mul'ata. Kun waan namni wallaalee osoo hin taane akkuma nuti beeknu kanatti isaanis takka takka beekani. Garuu rakkinni sadarkaa mootummaa guddinarraa haga aanaa sanitti jiru. Haala baay'ee addeessaadha. Warri sadarkaa Oromiyaa jedhamu yeroo gara yerootti lubbuu namaa akka malee harkatti kan osoo harkanii osoo uummanni kanis itti wayyaatu. Amma ajaja kan diduudhaan iyyannaa uummataa kanaan si dhaga'uun hin jiru. Qaamni amma dhimmi dhaalu hundinuu waan kana takka takka qabu. Garuu miidhaa kana keessaa akka nama qooda qabuutti itti yaadaniitu waan dalagaa jiranii. Mootummaan sadarkaa naannoo Oromiyaa jiru uummata saniifis kabajaa fi eegumsa inni qabu baay'ee gadi bu'aadha. Kan kalaqummaa jira. Kanarratti ammoo yeroo gara yerootti qaama kana osoo itti hin iyyannee osoo itti hin lallabne guyyaan manna kun oolee bulu hin jiru. Garuu iyyata uummataa kana namni dhaga'u tokko illee hin jiru. Itti yaadanii waan uummata kana dibu jiru beekaa. Uummata kana yoo lafa fi waa ittiin qabaanne taate uummata kanatti osoo hin baane karumaa sirrii sanii uummata kanallee dabarsanii silaa kannaniif rooyya namaaf lafallee. Naannoo Somaaliitiif moo? Yoo kanan rooyya akka kanatti amma akka isaan godhaa jiran kuni ammatti yaadanii osoo harkanii osoo beekaniiti jechuun akkaataa amma yeroo takka warri godina kanaatiif warri sun bara wajjinis haasawaa turanii gaafa dhiyoo uummata nama akkasitti adaamii hin gaffannisanii bilcheessaa turan san. Maqaa nageenya jiruun amma naannoo dhooloo amma torbaan kana turee deemu jiru kana. Waraana qindoomee amma lafti sun shiraa jiruudha. Waraana isaanirra naannoo achi kennaqamee akkanatti wanta jechuun jiru ni argama. Osoo uummanni itti horii baatuuti beekaatti ilaalan. Waraanni dhugaa kun kan naannoo Somaalee humna addaati? Humna addaa naannoo Somaaleeti. Hayyee. Waraana humna addaa naannoo Somaalee lafa kana barra bakka irra itti wallaamu lollitti taa'aa jiru kana bara hundinuu ijaan quba qaba. Amma torbaanuma kana keessa guyyaa osoo lolli eegaluudhaaf lola kana eegalamu guyyaa
lama saja hafu kecil tu kan berwarna gini betul harus kita aku jadi mangkum maju. Bare. Kecil dah tu yenna mani tuai waktu kan isi ni form gara jini gara tapi sangkan ini. Ya. Orang anu gara kami negenya tinggal gara shana gara mata jun SNFT sada. Ya. Jadi cuma beradi sih dia. Baru so orang boleh seni Rabbana. Amma warana ada tak anu tu under rasa sabani di sana ni. Warani polisi orang mana ni? polisi orang mana amma gudino tu orang ke bahkan under rau kalau satu anu tu antara bahkan rau ni kalau ni di sana ni. Baru aja jo kan di dani. So aja jo kan di dani kita tani ummata ni di jiran janar kan. Amma lengadda halkan sah pada tak kalau Rabbana orang ni baca kabatani kita tani itu. Ana jelasan kan kaisa radda tapi bagi tidur banantun. Amma raddan ratti banantutu ni raddan amman lolli rakki famajiru lolli Rabbana majiru kuni. Ana cina sangkan kaisa amma la fa wanta yannun tanarati raddan amma isan haret undi santan isan jarra kuni man jattani. Wa risomale kun jettu. Ayye. Radda takal amma maga ana singona maga jun. Achirratti hundeessanii jiran. Amma radda tana rakkoon bakka kana jirtu rakkoolee walxaxaa hedduu bakka kanatti argama kan wal seenee wal keessatti argamu jechuudha. Amma aanaa gaarii kan hundeessan cinatti adda biraniiti eegaanaa san hundeessan booda kanallee akka yaada isaaniitti ganda amma isaan amma alaabaa irra dhaaban kana aanaa godhuudha karoora isaanii. Ganda alaabaa irra dhaaban kun amma aanuma cinaa san jira. Aanuma cinaa san jala kaa'e aanaa jira san jala lafti kun. Ganda maqaan maal jedhama ganda? Biyyoo dheertuu jechuudha bakka amma isaan irra dhaabantu. Biyyoo dheertuu tanaafi bakka irratti amma ollaa jiran bakka kiiloomeetiritti godhamaa jiru biyyoo dheertuu tanarratti bakka alaabaa dhaabanis ta'an. Alaabaa san kan dhaaban bubbulanii jiran osoo alaabaa uummanni itti himu jiruuti dhaaban. Egaa alaabaa dhaaban booda amma lolli kunis kan dura deemaa ture fi sun uummata irratti kan amma egaa waraana isaan fidanillee egaa booda waraana fidanillee isaan bakka kanatti alaabaa dhaabanii bakka kanatti amma lolli araddaa biyyoo dheertuu tanaaf tamaami daarimuu aanaa jennu kan isaan hundeessan kan. Bakka sadeen kana kan deemu jiru bakki amma lolli irratti hawwee namni irratti deemee amma poolisii Oromiyaa illee toora nama torba kana haduu. Oromiyaa poolisii Oromiyaa nama torbaatti. Poolisii Oromiyaa ta'ee hawaasni illee ni jira. Lola kana irra bananii lola osoo akkasitti inni deemu jiru gubbaarraa Oromiyaarraa kumaandareen maal lafa jettaniin tokkotu dawwale. Lolli sunis ittumatti ammallee waraanni wal dura tattaa'aa jira. Bakka sanneen kaan. Waraanni gargar hin taane waraanni Oromiyaatti bakka san qabateetuma taa'aa jira bakka itti dhuman san iddoo dandee beechumara taa'aa jiran. Somaaleettis akkasuma taa'aa jira akkasuma bakka qabatee taa'aa jira. Lola bajaaniituma dhaaban. Oromiyaa kanaan asii dawwalanii sanillee jijjiga dawwalaniitu akka nama dhaabaniiti. Garuu alaabaan akkuma dhaabbatteetti itti fuftee jirti furmaanni kan nama takka illee hin jiru jecha. Uummanni soddoma keessa jira jechuudha. Uummanni soddoma hamaataa keessa jira. Kana malee uummata kana lafa kana itti naanna'aniiti argaman. Uummata kana akka carraa adeemu hunda qaban hunda akka malee xiroorrisaa jiran akka malee tijjeessaa jiran. Hedduu garaa nama nyaata jechuun wanni isaan godhaa jiran kun sanuu ajjeesullee wanni waraaban sanuu wanni garaa si yuubu. Viidiyoo waraabaatti ajjeesanii. Haala fokkisaa keessatti argamu manni waliin. Kanaaf ammoo xiqqoollee taatu naasuu fi abidoo walii dhabuun uummata kanaa naasuu dhabuun warra godina kanaa kaleessummaa fi danta dhabummaan isaanii kun waan honga dabre beeku. Icha keessatti taphoota adda addaatu jira bakka kanatti taphataa jiru. Daangaa kun tapha lolaa qofaan osoo hin taane tapha siyaasaa yoo furmaata argate malee furmaata argachuu hin jennu. Biitiin tun seeruma qabdi akka waliin beeynutti. Seera qabdu tana seeruma bitee waliigalaa kana jala bulchisiin hin jiru. Qaamni immoo dhukaasa kana hidhatee waan kana godhaa jiru qaama beekamtii qabu. Mootummaa irraa baay'eeta federaala irraa ramadame naannoo irraa kan namoonni waan kana godhamaa jiru. Gocha kun maaliif akka godhamu jiru qaamota gocha kana keessa taphachaa jiran tarkaanfii fudhachuu dadhabuun daranuu wanni kun akka balbalaatiif hammaachaa deemuuf taphataa jiranii jecha.
Qaamni kun gama taphatu kun gama Oromiyaa irraa immoo gama Oromiyaa irraa baay'ee taphachaa jiru gama Oromiyaa irraa. Gama Oromiyaa kun immoo tokko lafa good governance naannoo kanatti argamu si galtee hawaasa sani jarri Somaalee kun intarastiidhaan bitaa deemuu jira. Faayidaadhaan jechuudha. Tokko tajaajila guutanii uummatachi jibboo kana namni abbaa kanatti namni quba qabu jiru Oromiyaa kana gaafatanii deebii irraan argatan. Tajaajiluma tokko warri Oromiyaa kun hin ganu jarri immoo dadhabina isaanii kana fayyadamaniiti hawaasa keenya kanallee intarastiin bitaa deeman. Uummanni yeroo gad deebine hiree akka nagaa harkachuutti waan yaadaniif babbaqaqinsa hawaasa isin jidduutti illee uumaa ta'e shoora kan akka taphachaa jiru naannoo Oromiyaati. Maa waan kan sirreessine uummanni kun akka sirraafutti maaliif waan kana godhuu dadhabdan fakkeenyaaf wanti sun naannoodha baay'inni kun walumaan naannoodha baay'inni isin dabdanii isaan uummata kanaan ittiin bitan kuni ka addee isin godhu rakkoo baay'ataa isin qabdanii jiramoo furmaata uummata kanaa ittiin goone kana immoo warri sun ammoo furmaata godhee fi uummata kanaan itti bitu kana maaliif irra dalaguu dadhabdan maaliif furmaata uummata kanaa kan dadhabdan ka jiru gaafatamaa jira garuu deebiin hin jiru. Yoo namni naannoo kana jiraattee reefa san posti goote Oromiyaati kasilii gamsu si jeefna siin jaan. Eeriyaa kana odeeffannoon takka akkam baane uggura hamaadha kan jiru. Uggura hamaa kana isaan kaa jiru kana dalagaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaati. Itti yaadanii waan godhaa jiranidha waan kana jechuun Oromoo naannoo Oromiyaa waan kana godhaa jira. Eega gurgurachuun isaanirraan ooliin uummata kana eega lafaa uummata kanaa gurguratan. Isin gurguranne itti galaadhaa waliin nyaa'ee nuyi waltajjiin galaa yoo jaaniin uummata kana harka akkatti sammuu isaanii harka akka muran irra wayyaa. Muree hin murteefne kanaafuu uummata kana fannisaniiti qalmaaf qopheessaa jiran jechuudha uummata kana itti yaadaniiti kan akka godhu jiran itti yaadanii sun akka galteetti itti fayyadamaa jiran. Kanaaf rakkoo guddaan bakka kana jira. Asii waan misooma biraa haasoo waan takkaatu mawarkii waan takkaan godhin footoo ta'ee biraa olola. Gaafii tana halkanii guyyaa gaafata qonnaan bulaan uummanni keenya ogguu isaan harkan hundatti bakka itti iyyannan qaban. Itti iyyanii namni garuu abbaa kanaa iyyuu hin jiru. Uummanni kun osuma laalee amma uummanni maal jechaa jiran haala kanaa yoo itti fufne waggaa 10 booda lafti tunis namni kun jiraachuun taa'u yoo waliin galle irra jirtu hayyuutu jechaa jira ilmi namaa sadarkaa sanitti oofaa jiranis. Kanaaf shoora olaanaa katabachaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaati. Kana shoora olaanaa dhumaatii uummata kanaatiifis abbaan sababa abbaan qaamni kallattiin laallatuu fi tapha kana katabachaa jiru isa jechuun ni danda'ama. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaa kun gaafa itti gaafatamni dhufu yoo jiraate gaaf takka waan ta'e kun waa lafacha kanatti hin fakkaatu. Somaalee san caalaa isaan kana uummata sana akka dhumu godhu. Maqaa uummanni kun yoo uummanni kun dhaabbatee illee jechuun furmaata isaan dhaban kanaaf xiqqishullee isaanii dagaamee dubbatan qaama biraa isin seene gahee kan hidhu mootummaa naannoo Oromiyaati. Namoonni kan kana hidhaa guutan roorrummaan akka bakka sana jirtu hin jirtu namni wanni lafa san irra ta'u jirtu jechuun waan amma dubbatamu kun waan parsantii takka hin ga'u waan inni bakka sana ta'aa jiru jechuudha. Amma uummatachi qotee bulaa keessaa nama roorroo kana dubbatee dhabni jira. Nama hedduudha fayyadamee akkuma fayyadamee taa'is. Kaasuun qabu isa lakkoofsa namaa kana itti hin mul'isu. Kanaaf bireen jirtu uummanni sun agar rabbi dandeetti afaan guddaatti dhumuuf jira. Sababa gahaa hin taanee fi rakkoo siyaasaatiif uummata kanatti turaaf godhaa jiran turaaf godhaa sanuu maqaa isaanii jalatti matuma isaaniitiin ammallee uummata kana akka dhumaa jiran sababa guddaa fi ijoon bu'uurri isaanii. Kanaaf hedduu nama dhiba jechuun akkatti jechuun amma namni ani Oromoo uummata naa bakka jibbi siin juufaatu jira amma namni. Yoo inni Oromoo guddaa tunuu kana taate nama jibbisiisanii jibba juufaa jira sadarkaa sanarra hawaasni gahee jira si galte. Amma hawaasa kana gargar amma hawaasa keenya keessa gakkutanii warrachi gakkutamee jirutu jira. Kana ammoo Somaaleen itti fayyadamteeti kana akka hawaasa jidduutti hawaasa tokko jidduutti hogguu akkana gargar gamana qicamee itti jirtu kana fayyadamaniiti Somaalonni intarastii qaban ta duraan lafaa ta qaban tana haalaan itti dhimma ba'aa jira.
Gama kanin akka mootummaan warra Oromiyaa wanta hin jenne ifu akka isaan hin jenne isaan keessaa waan bakka harkatanii waan kana godhaa jiranii malees jechuun kanaan dura akkuma nan siin jee kanaan dura itti aanaa godina argeedha. Kadaabaa godina argeedha kan saabtamu gaariin kana. Maalota achi dhufanii wajjin maqaan nageenya juuniin ji'a lama dura waliin godhanii turan gaafa akkasii namni dhummisan. Namoota gocha san raawwatan. Namoota gocha san raawwatan tokko kaseeraa dhiyaatin jiru. Gama naannoo sanirraa naannoo sanirraa namoonni gocha san dalagan tokko kaseeraa dhiyaatin jiru. Amma gaas wanni sun guyyaarraa guyyaan wanni kun waatiin uummata torbaan takka fishii jettu torbaan takka guyyaarraa guyyaan kaajjeesu waraanna hidhate kan mootummaa naannoo Somaaleeti. Uummata saniis hawaasa sanni godhee waa hunda kaawwantu godhu isaan. Kun deeggarsa takka illee hin qabuuf deeggarsuma habba takka illee silaa uummata kanaa gabaase waan takka beekta. Jechuun dubbiichuu fi akkaataan itti ibsan illee hedduu baay'ee nama dhiba. Yoo kan amma namoota akkaataa irraa fagoo jirtu dhiibanii namoota hunda fageessanii akkamii kana dubbattaadha. Wanni isaa yeroo hunda nama hundatti roobessu jiranii warra bakka isin jiru ammoo akka hin dubbanne teessumaa waan godhuu jiru barreessan malee namni dubbachuu sodaa dubbatu tokko hin jiru. Garuu tokko fayyaan qabu namni. Ajuutaan roorroon sadarkaa warra asii gaddeemtu sun Oromiyaa irraa gaddeemtu jirtu akkaataan itti tuhuu baay'ee jechuun ni ulfaataa jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa dhiyeenya kana torban dura kan arkee qaamaan dhaqee amma sanboota jechuudha egaa ajjechaan poolisii fi uummanni ajjeefaman kun. Poolisoota kanaa eegas boodachitti qajeelta eegas boodachi geesse innummaan kun isaan kun. Eegas booda poolisoonni kunuu dhaqe dirmannaa uummanni iyyanii iyyansaan booda dhaqe uummataan iftiisaa jiru. Waraanni kun poolisiin akka dheeyite waan kana waan harkanii jiran ajaja nuu kan nu didanii jala muranii warra aanaatiif isaantu ajaja nuu kan nu didanii hin dhayinaan nu jaanii jira. Osoo isaan akka jaanii halkan waraana irra bananii jechuudha. Somaaleen sa'a kudha takka. Lalli sun sa'a kudha takka haga sa'a sadiitti faduu. Bulchituun godinaa hoo dheeyitee jirti isa dhiyeenya kana marii san irratti. Waan dheeyite nagare tana nagare. Konfiraansii nageenyatti jiran sun tarii yoo ta'an dhaqan sanii. Tarii yoo ta'an dhaqan sana. Konfiraansii nageenyaa tun fakkeenyaaf konfiraansii nageenyaa tun uummanni kun ifiif uummanni keenya walda'uutti hin jiru. Silaa naannoo fi naannoo gidduutti konfiraansii nageenyaa godhuu qaban malee uummataan akkam ta'a jechuun konfiraansii nageenyaa godhan silaa. Uummataan mari'atanii konfiraansii sanuu gaggeessin. Isin sun asin jirtu gaafa asii maal Dubaay maalitti asii maqaa maaree daawwatan jedhanii qottee isin. Warri ammoo konfiraansii nageenyaa maaree jee taa'ee suni warra lafa tanaa osii beekuu miti isin hundinuu namichi gurbaan dubbannu kun isin. Gaa obboleessa gubbaa walii akkanan gaa akka kannanii fi walii kannanii haa ta'anii malee akkaamuta saayitii qabii namicha itti aanaa asiisanii qabii kanaa godinaa sanitti. Garee kana tateessee waan sanfaa godhaa ture. Marii san keessa turan jechuudha yeroo kun. Jaree sanumaa warrumaa marii wajji godhanii achitti dhaqanii waa muranii keeka walumaan kuma biiroo isaanii tanutti arri godina gabaa kana. Oromatti jechuudha. Godhanii turan kan dhaqanii rakkoo hawaasaa san jidduutti haasa'anii uummata san lamaan jidduutti gara takkatti takka illee hin qaban. Manguddoo gamaa gamanii jirtullee kana haasa'uusan takka illee hin qaban. Ifumaaf waliin tatta'anii adda yaa'an. Waa kan nuti taatuuf waan godhanii wanni beekamu takka illee hin jirtu fataatu hin jirtu. Footoo waliin ta'uu isaanii ammoo akka waan sanii maqaa san da'annoo godhatanii ta'an maxxansanii jiran jechuudha. Gama bulchiinsa aanaatiin hoo bulchiinsa aanaa hoo iyyannaa isaa godinatti amma dhiyeessuutti jira moo sochii waan danda'u godhu jira moo maal jira? Wanta akka wanni godhu jiran hin jirtu. Wanni takka wanni godhan hin jirtu. Ajaja warri murteessee waan itti jiru san irratti murtii kan warruma godinaati. Malumaaf ta'an malee jechi. Ajajni nu kannamnee jechaa turan. Dengatti waraanni bakka san jechaa ni turan. Guyyaa san duraa guyyaa waraana irratti bananii wanta ta'an sanii. Beekee hamma san dura hawaasarraa nama hedduudha. Loonis hedduudha. Kan isaan jalaa guuranii sababa sanitti hawaasni illee kafalatee ture. Sanitti waraanni guddaan irra bobbee. Samboodaadha kan isaan dhaqanii turanis. Sigaltee. Sambooda irratti hawaasni itti iyyee. Waraana ergan kana illee kana boodara aanota irraa gurguranii ergan kana. Waraanni kun osoo waraana guyyaa itti qophaa'aa ture
wala arkitan lafti shiiraadha waan ta'eef waraana haala jiru guututti ni gargaara. Uummatatti qophaa'aa jiru kana dursanii akka uummanni kunillee ijoolleen ciree jeta waraanaa kunillee irraa wanta hin goone ajaja kannuu fi warri didaa ture warra kana warra aanaa fi godinaa kan ibsan kana ajajni nuun kanname ajaja kannuu didaniif harkaan akka fudhataniif irraa wanta hin goone. Warri itti qophaa'aniiti bariisaan waraana babbananii jechuudha. Jaala mijeeffatanii. Osoo mun hin qabne. Illee ergan tanallee kumaaraaf erganichi nyaachisaa jiran. Oromoo guddina ta'aa kana godhu jiru. Haya. Waan isa qabaatiin itti hojjetate. Haya. Kanaaf bakki kana wanni jira waan hamaadha waan fokkotaadha wanni deemu jira. Kanaaf shoora olaanaa akka taphachaa jiru warra Oromiyaati. Waan gamaa gamana qaban Somaalee san caala diinaa fi akka diinaatti akka uummata irra dalagaa jiru maqaa uummata kanaa qabatee isaa. Uummanni keenya amma akka uummataatti uummanni wanni inni barbaadu furmaanni inni barbaadu maali? Furmaanni inni barbaadu uummanni lafa isaa irratti nagaa ta'e lafa alata isaa irratti nagaan jiraachuun uummanni takkaa mana buleen beeku barku. Guutuun isaanii ala bulan. Karaa gaadhaan akka zabii dhaabbachaa bulan. Takkaa rafanii hin beeku waraana manni takkaa yoo biratee beeku. Yoo isaan bakka takkaa isheen jaallatanii seenanii uummata fitan. Haala kanaan amma uummanni kun ilmaan fa'aa barsiifachuudhaaf waqtiin oomisha galfachuu irratti akkamii jiran? Waa'een barumsaa barture waa'een barumsaa waraana kan jiru. Waraana malee wanni barumsaa jinni maallee wanni jaama bakka kana hin jirtu bara. Akkuma yaada kana dhageeffatanitti uummanni keenya haalli keessa jiru kana fakkaataa jechuudha. Dirmachuu mootummaadhaan harkatu qaamni mootummaa hundinuu dhibaa'ummaa isaaniitiin harkifannaa isaaniitiin jecha uummanni daranuu miidhamaa jira jechuudha. Shira gama bulchiinsaa Oromiyaatii fi godinaatii fi aanaatiin isaan irratti shiramaa jiru jechuudha. Dhimma tana dho'isuudha yaaduu malee namni gartee furmaatatti kan hin jiru. Uummanni kun uummata tokko naannoo lamaan wal lolee naannoo lamaan jidduutti qaamni naannoo lamaan jidduu kan jiru kun naannoo Somaaliirraa qaamni hidhatee kan jiru humna addaati mootummaa naannoo Somaaliitiin bula Itoophiyaa jala bula. Kan gamanaan Oromiyaa jala jirus mootummaa Itoophiyaa jala bula naannoo lama biyya takkaati jechuudha. Tana akka diina biraa godhanii adda fageessuun akkamitti taate walitti dhufanii qaamni dhimmi ilaalu akkamiin furmaata kan nu dadhabee waggaa dheeraa kanaaf uummanni rakkoo kana keessa jira jechuudha. Wanni kun rakkoo akkam fidu jirti. Ajandaan ammaan tana deemu jiru kan maqaa Harargee jijjiiruudhaan jedhanii darban kunis miidhaa uummataa keenyaa kanarra ija nu daachiisuudhaaf ta'u jirti. Kana malees wantoota biraa hedduu godhamu jira. Naannoo Harargeetti gartee qabsoo naannoo Hararii diiguudhaaf godhuu jedhanii maqaa adda addaatiin waan adda addaatiin oofanii uummata keenya cinaa sanarraa ija nu daachisanii waa'ee maqaa Harargee ajandaa godhannee nuti maqaa jala jirra jechuudha. Uummanni keenya immoo dhumu jira ilmaan isaanii barumsa dhabanii haala hamaa keessa jiran jechuudha. Kanaaf uummanni keenya tokkummaadhaan if yaadatee bayyanatee cinaaksaniif sagalee ta'ee uummata keenyaaf furmaata barbaaduun dirqama qabaa jenna. Uummanni keenya qaamni dhimmi ilaalu hundi akka gartee xiyyeeffannaatti kennu qaamni mootummaatis abbootiin gadaatis abbootiin amantiitis gama lachuutiin raa'u qaamoleen jiran hundinuu dhimmi kun dhimma keenya jedhanii dhimma uummataati dhimma lubbuuti jedhanii dirmatanii uummata kana baraaruu qabanii isin jenna. Uummanni kun cinaacha keenya jennee yeroo qabsoo keessatti itti fayyadamaa turre maqaa isaaniitiin gartee akkam tokkummaa cimsinee deemaa turre. Uummanni kun akka jibbee gartee ifumaafuu naannoo Oromiyaa jalatti hin bullu jedhanii uummanni kun akka gaddeebi'u godhu jiru keessaa takka uummata kanaaf bu'uuraaleen misoomaa tokkollee hin guutamu. Gama naannoo Somaaliitiin gargaarsa akka namaa deeggarsa akka namaa bu'uuraalee misoomaa guutamaa fi gama Oromiyaatiin jirtu. Uummanni kanaa jecha naannoo sanii gachinnee yoo bullee yoo hajuu gaafii kaasu jira jechuudha. Uummata keenya jidduutti garaagarummaa uumanii walitti buusu jiran. Uummatuma keenya garittee gamas gakkutee fi kaasitaafitti walitti buusu jiran. Uummata kana hogguun hin dirmanneef hoggaa gartee mootummaatti ijjatuus namni dubbatuuf hin jiran. Gargaarsa kun arganne, deeggarsa kun arganne, uummanni kun sagalee kun arganne, furmaata kun arganne, lola keessa yeroo hundi jiraachuu hin danda'u yoo naannoo Somaaliitti bullee hojii uummanni keenya bakka abdii murannaa irra gahee jira jechuudha. Kanaaf uummata keenyaaf dirmachuun gama hundaan barbaachisaadha jenna. Uummanni keenya tokkummaadhaan uummata keenya qacinaasaniif qaama tokko uummanni kun uummata keenya ilmaan afran qalloo hoo jaarsoo kanaaf kadaan gaara qubatan kanaaf sagalee takka tahee sagalee takkaan uummanni keenya dubbachuu qabaa jechuudha. Ajandaa biraa kan gartee namoonni adda addaa uuman dhiisee ajandaan fardiin dhimma lubbuu namaa dhimma nageenyaa kanaa nageenyi dura wanti dursuun jirtu jedhee namuu xiyyeeffannaa akka kannee dhimma kanarratti xiyyeeffachuu qabnaa isin jenna. Mee sagalee gartee dhageeffattan tanas laalaadha. Uummanni keenya haalli keessa jiru haala hamaadha.
namoota hedduutu wareegamee poolisoota hedduu wareegamee uummata raayis hedduu wareegamee kana hundaafuu xiyyeeffannaa kannaadhaa uummata keessaniif dirmadhaa isiniin jenna odeeffannoo biraatis jala buunee guyyaa guyyaatti isinii dhiyeessina har'aaf duwwaltooma isin jenna. Umbar komiidiyaa miidiyaa keessan kana laayik share sabskiraayib godhuun raambatinaadha chaanala kana guddisaa isin jenna deeggarsa gama adda addaatiin waan dandeessan hundaan bira dhaabbadhaadha koomentii nu godhaa yaada nu kannaadha nu jajjabeessa isin jenna hedduu galatooma.